Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo alhamdulillah ani nagaa kooti nageenyi kii kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan marasa nagahu. Egaa daawwattootan kiyyaa barumsarraa kana keessatti wanneen isin barsiisu. Ejjitiilee miseenjer of keessaa qabu keessaan waan afur tokko waan yoo bartan isin fayyadu tokko isin barsiisa siitingii isaa keessa yenee waan tokko waan baruun isin irratti dirqama ta'e tokkoon waan tokko keessaa isin barsiisa. Egaa daawwattootan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chanaala kiyyaa faarootaa tan baga nagaa dhufta jechaa YouTube chanaala keenya subscribe godhachuun taksinaadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notificationii san kilik itti godhan ol kajatu irratti gochuun taksinaadha. Akkasumas barumsaan qarraadhaa isin darbee YouTube channel keenya jala seentanii viidiyoo baay'eetu jira waan isin dhiyoo barachuu dandeessanii barumsi keenya yoo isinitti tolu viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun taksinaadha. Egaa gamanummaan gama barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti nafaan turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa icciitiilee miseenjer of keessaa qabu siitingii isaa keessa seenetan waan tokko waan yoo bartan isin fayyadu tokko isin barsiisa jechuudha. Amma miseenjera keessan irra galtanii. Hayyee daawwattootaan kiyyaa yeroo haala kanaan miseenjera keessan galtan jechuudha. Piroofaayilii keessan kanarratti kilikni gootanii. Achi booda icciitii miseenjeraa keessaa tokkoffaan jechuudha. Asirratti direct mode kan jedhu irratti kilikii yoo goone jechuudha. Off fi on nuuf fida jechuudha isin galee. Direct mode jechuun jechuudha akka jawwaalli keessan fuularratti ol isinitti ifne yoo barbaadan jechuudha on irratti kilik gootanii haala kanaan isiniif gurraa jechuudha haala kanaan isiniif bareeda jechuudha isin galee ija keessaniif illee baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Egaa kun icciitii miseenjeraa keessaa isa tokko jechuudha. As gaditti jechuudha gara icciitii lammaffaadhaa yoo dhufne jechuudha asirratti phone contacts kan jedhu irratti kilik yoo goone jechuudha haala kanaan manage contacts kan jedhu nuuf fida irratti kilikni gootanii. Achi booda lakkoofsa bilbila keessan irratti lakkoofsa mana bilbilaa keessan irratti sajjaltan hunda asirra argattan jechuudha isin galee. Yoo akka tasaa ta'ellee mana lakkoofsaa keessa lakkoofsa bilbila keessanii hunda ofirraa dileetti gootan jechuudha. Haala kanaan as keessaa salphumatti lakkoofsa barbaadan argachuu dandeessanii jechuudha. Egaa kun icciitii isa lammaffaati jechuudha. As gaditti ammallee gama icciitii sadaffaa yoo dabarre jechuudha. Photo in the media kan jedhamu irratti kilik yoo gootan haala kanaan isiniif fida jechuudha isin galee. Yoo waan namni miseenjeraan isiniif ergee suuraa isaa ta'uu viidiyoo isaa ta'uuti akka miseenjerri keessan ofiin automaatikii mobaayila keessan irratti seef isiniif godhu yoo barbaadan jechuudha raayii sana ni bantu jechuudha. Yoo hin barbaanne immoo ofirraa cuftu jechuudha. Egaa nama akka seef naa godhu waan hin barbaaduuf baneetumaan dhiise jechuudha isin galee sun filannoon keessan jechuudha. Yoo feetan banaa keessanii yoo feetan cufaa keessan jechuudha haala kana. Egaa amma gama icciitii afuraffaadhaa haa dabarru jechuudha steebii afuraffaati. Asoo inni deebitanii asirratti jechuudha. Message request kan jedhu kanarratti kilik yoo gootan kun steebii afuraffaadha jechuudha isin galee asirratti kilik yoo gootan jechuudha namoota fireendii isiniif hin ta'in jechuudha nama gartee gama keessaatiin isiniif barreesse haala kanaan argattanii jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jeetan abdii qabaa akkasuma akka isinitti tolee abdiin qabaa barumsa keenya irraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaroo yoo ta'an subscribe gootanii maatii keenya da'uun dagatinaadha. Akkasuma barumsa keenya yoo isinitti viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha waan hordoftaniif galatooma.